baatee haffeeramtee yaada kan kennu keetiif galatoomii. Thank you so much. Mudannoo kee keessaa isan nama rifachiisu lama nuuf himi. Inamaayyuu osoo kudhan gootee ture silaa. Namni jaalalli qabee akka Hanaan kana ta'a. Wanta kana olii ta'uun jira jaalalli nama qaba. Waa baay'ee ta'uun jira. Kanaaf warri chaanaalii kana odoo sabiskiraamiin goyin akkanatti ilaaltanii keessaa baatan of eeggadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركب فودي هردفتو تزارع انترتيمنتي زرجرتو نجينيك يا لجيني بقارين كتيك لين كسرنا نوي بكجرتني مسا كسرنا نتاكف وسوها سوات تنتيني نمون يوتيوب channel على كينيا فاروتاتن دي ما سنة تويتني فاميلي كينيا تاوا وما يسنين قافتو كفلتي تكو والجبيسون درك أما أرموماتي زهرة بريدو سنة صندا ونكمت ألتيسن سجنتا أنا وجدو أكسن دربني سجنتا كيسوماني هوجد جدي واحد سني قلي جرا كيسوماتك أس نجنا ترجمتي كيسوما كان رزارة رتها فيرمتي من كين يلفتي جرتي مكان شيء هالان جدمتي هالان نما يوتيوبس كبدو هالان توب جدمتي أنا سيارو جل قباتي فول شيء رجع إسرائيل أرجو دنديسو nama rafu largitaniin beekne sagalee ishee dhageessan hanaan tuubiin nyaata isin barsiisaa turte osoo haasofan eegal chaanaal ishee liinkii isaa fuudhee as jala isinii kaa namoonni ana hordoftan hundi keessan achi kuftanii faamilii ishee akka taatan kabajaan isin hafeeree jira hanaan gaafii an gaafadhe deebisuuf qophooftu taatee dhuftee jirti namoonni mudannoo nu erguu barbaadan mudannoo keessan nu erguuf كلتي عن دراسة هي ما ترين نكون نمودن ديسو كنا نمون أنا سرت تفر نما بيت كما قفامتي نما مودن نو قبل موت مودن نو نو إرجودن دان هون دثاني كاميرا كيار أنقول رايتة تا ما دي فكتا ينبيكو أنا ما تقول رايتة تلو فيجرا so هلان سلام سين قافتي قافي أنا شيء قافت تافوفتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هركفوني أشما وردفتوتا زارا انترتيمنتي أنا سوبليتين تيسن حنان جدما هرا والبرنوتا غاري ترتين كيسن هنگلوماتت نوجيناتهم وسو قوبتين سين دراتي نمني شانالي زارا انترتيمنتي داف هاراتاتن سبسكرايب لايك شير gochuudhaan نوردوفا سنين جنة قبيلة تربانت يرولم غافيف جيبي إسنيف دياتو أكا سنين دبرت برمسه الدور أرغتني إسنس مودنو كيساني في وانتو تغرغرا الرتي دبرسو دندي سنجتشودا كناف قويا هرانس تربانت قويا لما كان نياتو قبيسان كترباني قويا لما دياتو كيسا أنس قبيسان كيساتي أرغاما جتشودا qophii kanatti osoo hin seenne dura hanaan tuub jettanii chaanaalii kiyya subscribe like share gochuu hin dagatina. Kanaaf har'a gaafii deebii torbaan irraa waa'ee mudannoo waa'ee kolfaa waa'ee xabaa waa'ee jiruuf jireenya namni waa'ee mudamne hin jiru namni rakkanne hin jiru namni hin hiyyoomne namni hin duroomne hin jiru waan kamiyyuu zaaraa entertainmentii keessa tapha feetanis kolfaa gadda gammachuu barachuu yoo feetanii hundumaa achi keessatti argattu isiniin jedha. Kanaaf Zara Entertainment indegetina like share subscribe gochuu alabtaytanii qorri isinin ajjeesina. Zara Entertainment manni banaadha seenaa isiniin jenna. Taasuun anis gaafii hin beektanii wal barnoota gaarii asumaan chaanaalii kiyya irratti affeeramaa isiniin jedha.
Gaafiin gaafatame tokkoffaan akkana jedha. Addunyaa kana irraa wanti si dinqisiisu maalidha? Addunyaa kana irraa wanti na dinqisiisu Rabbi subhaanallah dachii fi samii utubaa malee waa takka malee kan dhaabbattu na dinqisiisa. Amma mana tokko yoo ijaarte innis isa jala dhaabda garuu Rabbi subhaanallah ka waa hunda danda'u ka utubaa malee dhaabbatu isaan dinqisiifadha. Haalaan addunyaa kanarraa maal dinqisiifatta jennaan Rabbi jettee yaa dhugaa Rabbiin dinqisiifatamaa utubaa malee dhaabbachuu qofa osoo hin taane waa baay'ee dinqisiifatamaa gaafa nu'uun qaama keenya kana babbareechee waan tokko malee fakkeenya harkuma keenya kanayyuu akkam akka diriiruu akkam akka beeqa ittiin dalagnu afaan ittiin haasofnu waa baay'ee sababa tokko malee oswanni tokko waan tokko malee ofii isaati fakkeenya doktorri qomni kan kee tokko hoggaa miidhame deebisuuf abbahii Rabbi immoo waa baay'ee qaama keenya irraa bakka biraa osoo dhaqne uumaan Rabbi hin dinqisiifatama. Uumaan Rabbi baay'ee nama dinqisiisa. Hanaan gaafii itti aanu itti fuufi. Muudannoo kee keessaa isan nama rifachiisu lama nuuf himi. Inamaayyuu osoo kudhan gootee ture silaa lama natti xiqqaata muudannoon koo baay'eedha. Garuu gaafa biraa irratti akka deebi'ee affeeramu ni fedha. Muudannoon koo tokko gaafa tokko ture baaburii yookiin obcoo minaan daasisan bu'ee aduun natti galgalaa'e. Aduun natti galgalaa'e fardi na harkaa jiffate. Mana keenyaa fi magaalaan baabura itti daasisanii kun akka malee fagaata. Saa tokkoo fi walakkaadha. Bakki aduun itti natti dhiite irraa ganaa saa tokko deemna. Yeroo kana aduun natti dhiite fardi jiffate. Dukkanaawee jira waa takkan argu. Lagni qileedha. As goodda baay'ee tokko nama sodaachisa. Osoo mataa'ee boo'u jaldeettiin takkanatti baate. Akka dhagahetti bakka jaldeettiin jirtu bineensi hin jira jechaan hin beeka. Baay'ee tokkoon sodaadhee sana booda osoo akkasii booyuu nama tokko dhufanii ilmaa fi haadha ta'anii farda yaabbatanii baadiyyaarraa magaalatti galuuf deeman. Hin beeka jara kan. Isaan kun haaftaamiidha. Ani haaftaamiin waan nama dubbisuun se'u yeroo isaan xinnoodha waan ta'eef akkuma ofii kiyyaa sodaadhe akkana bira tarutti namaas akkasumas hin booye achuma maaloo ani tan ebaluutii maaloo mee fardina harkaa jiffatee naa fe'aa jedhe jennaan hateessa dhaxxeetiin fardaa hagana dheeratutti midhaan hangana baay'atu hunda feetee deemta naan jedhan jennaaniin haadhuma tiyyata fayyaa qabdu hin dhukkubsatti jedhe. Hin beekani barummaa tiyya achuma akkasumatti naan lolaa naa fe'anii haa galatoomanii naa fe'anii na ol baasanii naannoo mana keenyaatitti na dhiyeessanii na biraa deebi'anii jazaan keessan jaannata alfirdoos jedhanii hin dagadhu kun baay'ee tokko galata guddaa na biraa qabanii. Lama tokko kanuma tokko ammoo xiqqoo ture allaattiin jirti. Daa'immaa kiyyarraa utaaluu jaaladha. Allaattiin akkanatti ragaduutu akka jirti risaa jedhamti. Yeroo baay'ee midhaan gubbatti dachii qulqulluu yoo argatte sirbiti. Achumaa guyyaa hundaa ilaalaa risaa ragadimee haatee duutee dhiinni gindoo guutee jennaani. Ani ka isiin akkanatti sirbitu ani maali isiin xiqqishuun tunuun sirbiti ani maaliif as bahee as gubbaan sirbina jedheetiin baarzafii dheeraa tokko jira gibbii keenya keessaa bahee yeroo baarzafii kana gubbaa bahee isiinis achi naafoo fagaattee sirbu jirti
harka banee akkasiisitti sirbutti utaalee kufe. Yeroo kufu qaamni yookaan kaaliiwwan hundi bakka sanii na socho'ee maatiin koo baay'ee bakka rifatanii wajjin miidhamanii mana yaalaas nageessanii sukuumtus nageessanii alhamdulillaahi akkasitti fayyee. Mudannoo kanaan kun baay'ee nama rifachiisa. Mudannoo akkanaa namni baay'een qabdan. Anu mudannoo akkanaa hedduu qaba. Gaafa mudannoo kiyya na gaafachuuf na affeeran isinitti hima. Mudannoo kiyya beezawee hawwiin mudannoo kiyyaaf gaafii na dhiyeessaa turte. Namoonni mudannoo akkanaa qabdan koomentii jalatti nu barreessaa mudannoo keessan isinillee. Mudannoo baay'ee qabaanis isinii himaa gaafa tokko. Mudannoo kanaan baay'ee nama rifachiisa. Mudannoon tokkoffaa fi lammaffaa illee akkasuma wantoota ulfaata ishee mudate wanti kana olii immoo kan nama mudatu hedduutu jira waa baay'ee. Isinis mudannoo keessan namoonni mudannoo nu erguu barbaadan gaafii qofa akkana dhiyeessuu osoo hin taane guutuma viidiyoo san mudannoon ka waraabdanii akka geessitan sagantaa isinii qopheessee affeerraa kiyyaa namoonni mudannoo akkana qabdan mudannoo keessan koomentii jalatti nu barreessaa. Itti fufi gaafii itti aanu. Ati yuutuubii hanaan tuub jedhu irratti akkaataa nyaata itti hojjetan barsiiftaa shamarran irraa baratanii eenyu akka hojjetan abbaa manaaf moo maatiidhaaf akka hojjetan feeteeti. Gaafii bareedaadha. Ani yuutuubii kiyya irratti kan barsiisu abbaa manaa maatii jedhee takkaarra barreessee barsiisee hin beeku. Kan barsiisuu fi yeroo baay'ee wanti nama mudatu biyya hambaa kana keessatti nyaata biyya barbaadde argatta. Hin nyaatalleedha. Garuu biyya keenya keessatti nyaata baay'eetti argachuu magaalaa gurguddaa oggoo deemte malee. Kanaafanii yeroo biyyarraa baanee biyya namaa deemne nyaata nuuf kennan kun maalidha? Kun waan akka nyaannu hanga barannutti waan akka nyaannu. Sana booda isaan yeroo jalqaba sabuu biyya isaanii nyaanni jiru nuun jedhan. Nuti garuu baramina nyaata hin qabna jechuun bifa nutti jijjiirama akkaataa itti hojjetantu nu jijjiirama malee wanni nutti dhabne hin jiru alhamdulillah. Nyaata hin qaban yoo achi kaan immoo akkamitti barmee gaafa dhuftu nyaanni hin jiru biyya isaanii kubzii takka qofa nyaatti qixxaa takka qofa nyaatti amma waa hunda nyaatti nuun jedhan. Keessattuu yeroo mana namaa dhufnu kana. Sababa kanaaf ani kan filadhe nyaata biyya Arabaa ta'ee biyya Chaayinaa ta'ee nyaata biyya kamiitu hanga danda'u hanga kitaaba isaanii dubbisuu danda'us ta'ee hanga hojii isaanii danda'utti akka afaan keenyaatti deebisee hojjedhe namni keenya akka irraa baratee nyaata sanis hojjetatee nyaatee yoo biyya hambaa dhaqee akka akkas hin taane barbaadeeti malee namni kamuyyuu kajaarsaa kajaartii jedhee takkaa yaadeen beeku. Hundi keessanuu akka hojjetattan garuu abdiin qaba. Gabaabumatti hanaan waa yuutuubii ishee irratti nyaata barsiiftuuf akka isin dhageeffattan kana jettee ibsiti. Anis yeroo baay'ee nyaata isheen barsiiftu nan ilaalaa achirratti wanta beekan waan danda'u namni hundumtu namni kun ilmi namaa kun hundi kennaa mataa isaa qaba dandeettii mataa isaa. Beezawee nama nyaata baay'ee hojjechuu danda'a. Garuu isa irra waan ana amma hojjedhu kan nama hunduma isaati ilma namaati anaaf si'iifis rabbiin kun kennaa addaa nu kenneefi waan dandeettii irraa qaburraan dandeettii qaban san namaaf qooduun baay'ee bareeda waan ta'eefi irraa baradha. Chaayinaala ishee faamilii ta'aa fi itti dabalamaa hordoftoota kiyya kabajaan affeerraa isinii godhee jira. Hedduu isin jaalladha gaayis dhugaa bas namoota ciccimatu nama hordofa hedduu isin jaalladha. Ilaala namoonni baay'ee namoota nama jajjabeessan chaayinaa kanarraa soo isheefis akka faamilii taatan kabajaan isin affeeraa nyaatota isheen dura hojjettuu fi amma booda hojjettu akkasuma sagantaa biraa hojjechuu barbaaddi daawwachuu dandeessu achirratti isiniin jedha. Kan biraa immoo wantoota ta'e bakka waa hojjetamu. Ijoollee Oromoo nama waa hojjetu hunda jabeessa. Gaafii itti aanu maal akka gaafadhe dhageeffadhaa itti hafuutu isheerraa dhageessanii. Akka hojjetattan garuu abdiin qaba.
inni arfaffaan immoo baay'ee ulfaata. Jaalalli si qabee beekaa yoo si qabee beekee ta'ee maaltu si mudate yeroo sanitti wanti na mudate jaalalli akkuma beekamu wanti nama godhu waa baay'eedha namni hin beekne hin jiru. Akka carraa ta'ee guyyaa jaalalaan haroo jalqabame sanii mataan akka malee yaada hedduu bakka hin jira miilaphee ምናምን sana booddee uffata wayii dhiqi jedhanii na kennanii uffanni boru daruuritti barbaadama isa akkamanii godhadhu kana uffanni dhiquuf ka'ee otomaatikii maashiniitti naqee silaa uffata adiitti akkana kanatti koloroksituu naqama. Uffata gurraacha immoo hin naqamu. Saamunaa yookiin shaamboodhaan niqama malee. Ani ammoo maal godhee uffata gurraachatti koloroksii fi saamunaa naqee yaada lama natti ta'e. Uffanni kaburu uffatamee deemu kabiraa hin jiru. Baay'ee tokko rifadhe. Kunis na jira asirraan kun immoo badee boruu hojiin deemanii uffata foolisaati. Hafuun hin danda'amu baay'ee tokko dhiphadhe osoo akkasitti booyuu lafti bariitee ganama yeroo itti agarsiisu namni nama rahmataati. Abshira marakkoon qabu jaanii deemanii kabiraa bitatanii alhamdulillah. Namni jaalalli qabee akka haanaan kana ta'a. Wanta kana olii ta'uun jira jaalalli nama qaba. Waa baay'ee ta'uun jira. Dhugaa jechuuf addunyaa kanarraa ati jabduu feete ta'e jabaa feete ta'e wanti akka jaalalaa harka nama kennachiisu hin jiru. Maaliif akka ta'e hin beeku. Beekaa ati nama hin jiraami nama harka hin kennannes ta'e beekaa. So ana waan naqabee beekuu fi hin beekamu. Harka nama kennachiisu wanti akka jaalalaa harka nama kennachiisu hin jiru. Amma yeroo jalqaba ijoollee hiriyoota kootii namoota narra gurguddaa jira. Beekaa hin jiraami jaalalli isaan qabee isaan waata ta'an beekaa akkamitti akkas taatee kaleen maaliif akkas godhachuu dandeesse jedhee maqaa laatuu fi ture waan hin beekneef jechuudha. Bu'aa bahiin isaa akkam akka ture garuu ergasii anas waan jaalalli naqabee beekuu fi bezawi namni jaaladhu sun ni jira waan ta'eef naaf haa jiraatu. Homaan taanii haa ta'u maal akka nama taasisu akkamitti akka harka nama kennachiisu waan beekuufi min ulfaata. Namoonni jaalalli isin qabee beeku mudannoo keessan koomentii jalatti nu barreessaa mee akkam isin godhe yeroo isin qabe. Inni shanaffaan ammoo dur osoo namni lafa kanarra hin jiraatin maal ture homaa hin turre akka dhagayetti osoo namni hin jiraatin shayxaana ture. Jinni jechuudha bismillah akkasitti dhagahee gaafiin kana fakkaata waan nu dhageeffattaniif hedduu galatoomaa. Kanaaf warri chaanaalii kana odoo sabiskiraamiin goyin akkanatti ilaaltanii keessaa baatan of eeggadha. Waliif ta'a walaa guddisnu wal biraa dhaabbannu walirratti duuluu dhiisnee beekumsa qabnu waliif haa qoodnu. Aadaa fi amantii keenyas haa habajannu. Heeraaf seera eennee haa hojjannu waan hojjannu tokko irratti. Kanaaf ani viidiyoodhaaf haarawaa dhugaa dubbachuudhaaf akkaataa waraabbii kiyyaas isinitti toluu dhabuu danda'a. Ammoo kana laaltanii maalarraa kanatti of jajuudhaa dhufte naan hin jedhina. Dhugaa dubbachuuf ani maayikii kanatu na rakkise. Maayikii kanaafi kana godhadhee dhufe malee waa biraatiif miti. Kanaaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wanti na dhageeffattaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Baay turtii gaarii. Osoo addunyaa kana osoo namni hin jirre dura maaltu ture jennaani shayxaana jennitu ture jettee hanaani ergaa itti dabarsitee gorsa nuu kennitee gorsa keetii fi
olka eegaleetoom siin jedhetti awwaan furdoo ta'eef barciinna kuffisa jedheen sodaadhee hedduu galeetoomi dhugaadha walirratti duulurra wal jabeessuu maal jechuu isa keessa faayidaan jira namoota ollaa keenya irraa fakkeenya godhachuu hin dandeenya halaan gorsa nuu kenniteef asirratti keessuma taatee haffeeramtee yaada nuu kennuu keetiif galeetoomi thank you so much olka ajadee waan olka uu dadhabee fi olka eegaleetoom siin jechuu barbaade hin dadhabe olka uu so baay'ee galatoom keessumaa keenya keessumaa Zara Entertainment taatee haffeeramtee muudannoo keetii fi gorsaas waa hedduu nuu himte hedduu galatoomi ijoolleen viidiyoo na biraa qabdan viidiyoon keessa hunduu tartiibaa hojjetamaa kan hojjechaa jirtanis nu ergaa waan nu dhageeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa barri bara bilisummaa isin haa ta'uu walitti deebinaa viidiyoo biraatiin hordoftoota Zara Entertainment turtiin keessan wajjin haa ta'u waan dogongorreef wanta sirreessinis yoo jiraate nuuf kolchaa video like gochuun dagatina channel hanani as isini kaya as jala link isaa fuudhee asumaan gadi qabaa itti kufaa shamarran faa akka itti jaarsa keessanii nyaata hojjettan irraa barattanii anis isinuma waliin irraa baradhaan so kana fakkaata barnoonni keenya kanarraatiif wanti nu haasofnee fi kolfaa fi waan muudannoo keessan nu barreessaa isinis galatooma ulfaadhaa horaa bulaa barri bara bilisummaa bara abiyyi sanirraa kufee oromiyaan bilisoomtee walabumtu nuuf haa ta'u turtii gaarii daawwattoota Zara Entertainment hanga walitti deebinuuf guys baay'ee sin jaalladha galatooma.